Muhammad qorannoo yakka jecha Mooyibon Baqqalaatiin ifa gochuusaatiin wal qabatee komiiwwan garaagaraa ka'uudhaan namoonni baay'een maqaan isaanii dheeramuudhaan sanaan wal qabatee shira kallattii garaagaraatiin qabsoo Oromoo keessatti gaggeeffamaa ture jedhamee maqaan namoota hedduu kallattii garaagaraatiin deemaa jiraachuun isaa rakkoo kana fidee jira. Namoonni baay'een dhimma kana qulqulleeffachuudhaa fi haqa qabnaa dhugaa qabna jechuudhaan kallattii garaagaraatiin beellama puush miidiyaa wajjin qabatanii jiranis kan jiran akkuma jiranitti ta'ee namoonni baay'een dhimma kanarratti ajandaa guddaa godhatanii irraa haasa'aa turanii dhimma kana Jawaar Mohaammed wajjin irra kaasee dubbanna. Itti aansinee iccitiiwwan dookumentii marii biyyoolessaatiin wal qabatee kaan irratti miidhaa biyyattii irrattis akkasumas Oromoo irratti akka sabaatti gaggeessan jennee itti amannu dookumentii sana keessaa wantoota ijoodha jennee har'aaf itti amanne qabannee dhiyaannee jirra. Dookumenticha hanga dandeenyetti isin ilaalchisaa waan achirratti adeemaa jiru isinitti agarsiisa. Kan irraa mari'annu ta'a hanga xumuraatti akka nu faana turtan affeerra keenya. Tamsaasni kallattii kun gama TikTokiitiin isin bira gahaa jira, YouTubeidhaan isin bira gahaa jira, gara Facebookiitiin isin bira gahaa jira. Iddoon hundaanuu warri nu hordofaa jiraatan baga nagaan dhuftanii. Obbo Jawaar ati yeroo keetiif galatoomi baga nagaan dhufte. Baga deebina qaba. Ayyee egaa mee jalqaba akka seensaatti erga iccitii du'aa Jaal Mooyibon Baqqalaa ifa gooteen booda wantoota ka'aa turanii fi expectationii kee yookiin immoo akkamitti eegaa akka turte otoo nu kaaste gaariidha jedhanii yaada. Akkamitti ilaalte wantoota sana eega ifa gootee booda duddubbeen deebii uummataa maal ture? Warri beeku numa beekun jechuun warri gareelee murnoota sadan keessa sadarkaa hooggansaatti sadarkaa opereeshinii keessa warri jiran numa beekanii haaraa miti waan isaan beekan yookiin waan isaan shakkan kan konfirmi godhee fi uummata keessattis shakkiin ture shakkii san kan amansiisu ture gurbaa namni hedduu jaalatu waan ta'eef namoonni gochi akkasii sun nama akkasii irratti raawwatamuunsaa hedduu gaddisiise. Saniin wal qabatee garuu shirri akkanaa caasaa shira akkanaa kanaan ilmaan Oromoo meeqaantam waggoottan dabre kan keessatti akka du'aa fi ajjechaa fi rakkoolee adda addaatiif gaaga'aman irratti namoonni odeeffannoo hedduu erganii ajjechaa baluutis akkuma agartu achi buutee dhabamuu baluutis nu barbaade jedhu bal'inaan dhufaa ture jechuudha. Tole dansaa egaa kana wal qabatee wanti guddaan ka'uu qabu yookiin immoo namoonni baay'een yeroo kanatti maaliif waan jedhanii kaasan tokkotu jiru. Oromoon yeroo kanatti rakkoo bilbiltuu hedduu farkaa qaba. Bahee galuudhaaf, facaafatee, haammatee nyaachuudhaaf rakkoo guddaa keessa jira. Yeroo kanatti miidhaa uummataa dubbachuun osoo isin irra jiru, miidhaa uummataa dubbachuun osoo irra jiru Jawaar kana erga mootummaa Oromoon ijaarramee, erga mootummaan bilisaa fi walaba ta'e ijaarramee yeroo itti kaasuu fi qorannoo kana gaggeesse kanallee namoota kanallee tokkoffaa akka ragaa dhoksaniif yookiin immoo akka of dhoksaniif waan isaan gargaaru qaba. Yeroo kanatti kaasuun irra jiraatu. Lammaffaa immoo amma gadi baaseeyyuu wanti bu'aa qabsoo Oromootiif fidu maalidha? Dhimmi bilbiltuun har'a Oromoon keessa jiru dhimma kana miti. Ajjechaa darban osoo hin taane ajjechaa dhufuudhaaf ibsuudha malee ajjechaa darban kaasnee dhimma ijoo godhannee sanarraa qofa dubbachuu miti. Ajjechaan itti aanu akka hin dhufne gochuudha warreen jedhan jiru. Maal jettaa asirratti ati? Deebiin ansaan irratti qabu ajjechaan dhaabateera jechuun osoo ajjechaan dhaabatee sirni haanaan jiraatee Oromoon haara galfatee jiraate waa'ee kaleessaa naasa'inii waa'ee har'a qofa haasa'ee jechuu dandeessa. Wanni firoota kana saaxiluuf ammas itti fufeera kanarra guddaa immoo karoorfateera. Dhaggeeffadha Oromoo. Biltsiginnaa fi gullallee wal fuudhuun sheexaana lama wal fuudhe sheexaana guddaa dhalachuu ta'a. Carefully walitti deemamin. This is the marriage of two evil forces. Hagana akka deeman hin beekne akka shira adda addaa walirratti hojjetanitti hin beekaa ture malee sadarkaa kanatti humnoonni lamaan duuba deebinee gataman wayyaanis baay'ee kana dhufaa jiru akkuma agartu humnoonni lamaan gaafa wanni ta'an shira hamaa miidhaa dhumaatii hamaatu dhufuu deema jechuudha. Kan uummata giddaa ayyaanatitti, uummata amuuruutitti, uummata wallagga bahaaf, horroo guduruutitti, uummata shawaa lixaatitti, uummata salaaleetitti duuni sirra dhaabbateera. Har'a namni bahee galaa jira. Har'a namni saamamaan jiru, butamaan jiru. Har'as dargaggeeyyiin Oromoo alaabaan dura qabamee qalmaaf dhiyeeffamaa jiranii. Kanaaf wanni waa'ee kanaa dhiyeessinee fi seenaadhaaf illee miti. In fact namoonni musaatiin kunis har'a adabbiif dhiyaatu mana murtii dhiyaatu jenneeti miti. Garuu saaxilamuun naming and shaming is a powerful tool. Yoo xiqqaate namoonni gara fuulduraa maqaa adda addaatiin soofamanii maqaa dhaabaatiin alaabaadhaan sababanii warra garlamee kanaan akka hin galaafatamneef beeksisuun at least yoo lubbuu takka laballee kan hin bara taate
It is worth it. I think sagaleen iko qabu sidira natti dhagahamaa jira ikoon wayii deebi'ee natti dhagahamaa jira Jawaar nama keetii wanti sirreessituu jiraate nu sirreessi. Egaa kanaan ol qabatee amma gara ijoo dubbiittiin si dabarsa. Dhimmoota kanaan ol qabatee kana duras irra deddeebiidhaan barreeffamaan waan tokko kaasaa turte. Biltiginnaa damee gullallee maqaa jedhu kaastee dubbachaa turte. Sana duras warri aba'oo mootummaa wajjinii birrii hammanaa fudhatanii yookiin birrii fudhatanii filannoo irratti hirmaachaa jiranii teessoonis ramadamee fi itti deemaa jiranii waan jedhu kaastee turte filannoo dura marii aanumaa wajjin qabatte. Mee dura gara filannootti si deebisa. Horii fi teessoon ramadamee fi filannootti seenanii waan jedhu kaastee turte. Akka bu'aa filannootiin agarratti ammoo warri aba'oodhaa nama tokkoyyuu filachiisanii gara paarlaamaattis gara cafee oromiyaattis lafachuu hin dandeenye afaan bilisatti jechuudha. Haasaan dura dubbattee suni har'a eessa jira warreen jedhanii gaafatan jiran kallattiidhuma kanaan gama sanaan gara biltiginnaa damee gullallee jedhutti hin dhufnaa garuu waa'ee mallaqa fudhatanii fi teessoon ramadamee fi garas deemanii jedhanitti adeemame. Suni waliigalteen ifaa bare jechuun abiyyaa gaafatanii paarlaamaa irratti ifa godhee jira. Baatileen akka mo'ataniif dursinee qophoofneedha. Namni biraallee san dura miseensi koree hojii raawwachiiftuu barreessee ture feesbuuk irratti sheer godhee ture. Kana mari'atanii paartiilee meeqaaf maal akka kennuu qaban negoshee godhanii maallaqas kennaniif kan seenan. Walhubannaa ture dhaabbilee abaa'oo kafaa'oo dhaabbilee kookas keessa jiran wajjin. San keessa warri garagalee seenee jira waadaa galameef. Jidduun garuu immoo na qoqqottee afaanii na baaftee shirri wanni kun akka jiru kan dubbannaan san booda geemiin there is more game plans ka biltiginnaan lamaan biltiginnaan gullaleetii biltiginnaan kiiloo waliin pilaan godhaa jirantu jira. Wanni suni iccitiin baanaan akka hafu godhamee warri biraas waan adda addaa godhanii amma bara tokko kana abaaraa jiran nu sa'aatileet carraan orgisiisee hinaafetii kasilaa caffee maalii keessa seenuu dandeenyu jedhaniiti kan ittiin deemaa jiranii. Waliigalatti suni pilaanni gamalachuu jiru fashalsuu dandeenye jechuudha. Kana jechuun kan kee tariitii akka namoonni dhagaanitti tarii waan hiikoon sirriitti ta'e sagaleen gaafa nama sirriitti ofirraa miidhuu gochuu jira kan kee namoonni baay'een kana jechuu keetu akka isaan paarlaamaan seennee fi teessoo dura ramadameef san akka isaan hin arganne kan taasise iccitii ani dubbadheedha filannoon osoo hin gaggeeffamin marii waliin taasifne irratti wanti nan dubbadhe suni akka jarri kun gara hin deemne isaan dhorkee jira jettee amantaa? Kan isa ta'e jangala baasee waa gabsi jedhee isaanii. Ani durumallee shakkiin qaba. Elam yeroo ammaatitti there is fragmentation of the state. Poweriin centralized party akka duratti hin jiru. Akkaataa steetiin sun fanfiin godhu yeroo adda addaa ta'an ture. Haga fedhellee abiy olaantummaa aangoo qabaatu malee mini power centers haa emerged. Sadarkaa Oromiyaatti kan jiru fi sadarkaa godinaatti illee. Tokkoon lammaffaa har'a aangoon bakka caalifteetuma paarlaamaatiin seetu bulchaa guddinaatiin taatee abbaa taayitaa ittiin taatu ittiin murteessu wantiin madda maallaqaa taatee jirti. Kanaaf jarri bilisiginnaa Oromiyaa keessa jiran nabbaar bilisiginnaan jechuudha. Nabbaar bilisiginnaan fedhiin qabdu kanarratti haadullee dandeessi. Garuu warri gullallee kan jechaa jiran isa tunu saaxilee barcuma dubbisee kan jiru abaarsa cirraa isaa jiru. Amma immoo kaabinee isinii kenna jedhanii Abiy Rabbi jedhee kaabinee kennii akka nama warree kaabinee keessatti Oromiyaa fi federaalillee kaabinee keessatti jiranii akka bilim nangoon yaa kennuufi. Ani isaan kennamu irraa rakkoon qabu. Uummanni garuu beekuu qaba. Transparent ta'uu danda'a. Transparent ta'uu danda'a. Namoonni baay'een abaaboo gullallee bakka bu'anii dorgoman yookiin immoo bilisiginnaa gullallee bakka bu'anii dorgoman miseensa tikitii biyyoolessaa. Gurbaan Maammoo jedhamu Salaalee irratti, Gurbaan Lalisaa jedhamu, Gurbaan Finfinnee irratti dorgome, Gurbaan Dirree Dhawaa irratti dorgome. I can list all of them. Warra achi keessa jiru jechuudha. Dhugaa isaa miti bara gaara. Peeroolii dahannatii irra warra jiru bara kun informantii miti. Informantii baashii lafa jalaan kennitu miti. Sagaleen kee hiikoo qabaate innoo argama keessatti ammallee. Kanaan egaa ka deemamu laale ani rakkoo irraa hin qabu. Amma Izeemaan seenteemi. Izeemaan bar bilisiginnaa wajjin ifatti hattee nuuf Izeemaan waliin nuuf bilisiginnaa waliin daansii taphannaa waliin daansii nu guutii jedhanii seenanii jira. Kan biraattis akkasumatti nuti paartii bulchu kanaa wajjin daansii nurraa toltii yoo seene rakkoo irraa qabu. Garuu gama tokko anasi oppositionii jecha alaabaa dura qabaa uummata irra. Gama kaan immoo qaama mootummaa qaama tika mootummaa taatee deemuun ilmaan hiyyeessaa sabboonota Oromoo kan hangarraa bara wayyaanee kana gochaa turan ammallee bara bilisiginnaa kontiraata haareffatanii
itti deemuun gaagama biraati waan fiduuf dhaabbachuu qaba jechuudha. Kana osoo itti deemna gara fuulduraattis an rakkoo irraa qabu. Habtaamuun ka'ee bilchiqinnatti yoo seene rakkoo irraa qabu. Habtaamuun garuu kofiyaa tokkoon kaafa'oo fakkeessa kofiyaa biraatiin dandeenye ta'ee nama kaafa'oo jedhee itti dhufu kan dabarsee kennee ajjeechisu taanani. Sagalee lolu jeeqaa jira jedhu daawwattoonni keenya. Sagalee keessatti dhagama jira. Sagalee kiyyeen dhagama. Hiikoo qaba sagaleen kee ati gaafa haasoftu namoonni rakkoo akkasii natti haasachaa jiru. Egaa kallattii garaagaraatiin sirreessuu yaalla daawwattoota keenya of kalchaa isin jenna. Gidduu gidduutti sagaleen hiikoo qabaachaa akka jiru argaa jirra. Dhugaadha in sirreessina. Kallattii garaagaraatiin tamsaasa hedduu iddoo duratti kan tamsa'aa jiru waan ta'eefidha kuni nu mudachuu danda'e. In sirreessina kana. Egaa kallattii garaagaraatiin amma dhimmaati kaaftee kanarratti namoonni baay'een haasaa kallattii garaagaraatiin kaasu warreen dhimma kanaa wal qabatanii komii qaban yoo jiraatan balballi keenya banaadha kan ta'e kanadha akka jedhamee miti warri jedhan yoo jiraatan yaada isaanii dhiyeeffachuu danda'u kana gamanumaan kaasuu barbaanna. Gama birootiin biltiginnaa damee gullallee waan jedhu kaastee dubbatta. Qabsaa'ota gameeyyii bara hedduu qabsoo keessa turanii qabsoo dhumti Oromootu akka ijji hin banne ijatti godhanii wayis buusuu baatanii waan barbaadanis godhanii warreen jiran warri kuwwan immoo lakkii qabsoo dhumti Oromootu osoo isaan jiraachuu baatanii waan ammaa kana arguu hin dandeenyu. Bu'aan isaanii waan tilmaamamee shallagamee lafa kaa'amuu miti bu'aa gurguddaa qabanii. Namoota gurguddoo akkanaa kana xiqqeessanii mootummaa yakkamaa kana wajjin akkanatti wal qixxeessanii walitti heerumsiisanii cidha akka waan walitti fudhatanii godhanii dhiyeessuun kuni dogoggora guddaadha. Dogoggora seenaatis qabsaa'otas xiqqeessuudha. Qabsoo fi qabsaa'otas xiqqeessuun kun immoo egereen Oromoodhaa akka abdiin qabaanne taasisa jedhanii namoonni hadheeffatanii si morman jiran. Deebiin kee maalidha asirratti? Gaaffii bareedaadha. Yaadatta bara nutiidhaa turre murna qajeelaa fi boyikaa tokko maal jedhaniin abaa'oo hiltan jedhaniin mi am I wrong abaa'oo hiltan jedhaniin maaliif abaa'oo hiltan jedhaniin bilisiginnaatti gochi isaanii abaa'oo orijinaalarraa waan ba'eef qabsoo keessa waan hin jirreef bilisiginnatti waan maxxananiif abaa'oo hiltan jedhaniin. Jarri ammaa kun garuu abaa'oo hiltan irrallee hamaadha. Maaliif abaa'oo hiltan bilisiginnaatti makamte malee humna nama ajjeesisuu hin qabdu turte. Uummanni illee isin beekee abaa'ummaa irraa mul'ata. Namni har'a ibsaa fi qajeelaa fi warra kaan inni isaanii fakkiin seerataan booda akka mormituutti ilaalu jiru kan qaama mootummaati. Bilisiginnaa jechuun qaama mootummaa jechuudha. Bilisiginnaa jechuun mootummaadha. Namni tokko mootummaatti makamee hojjechaa jiraannani qaama mootummaa saniiti. Izeemaan amma oppositionii miti. Izeemaan biraanchii bilisiginnaa irraati. Abin oppositionii miti mormituu miti. Abin qaama bilisiginnaa qaama mootummaati. Jarri gullallee kunis irra jireessi hunda isaanii jechuun danda'u jiru namoonni nagaa. Irra jireessi isaanii qaama bilisiginnaati. Qaama tika bilisiginnaati. Qaama filee qaama bilisiginnaati. Maqaa isaa birtuu qaama bilisiginnaati. Yaazoon qaama bilisiginnaati qaama wayyaaniitis tureenya. They are now employees of the state. Not only employees, they are part of the bilisiginnaa security apparatus. Okay? Kana maaliif jenna namni maqaa baa'oo fi alaabaa baa'oo san laalee saaxilamuu qabu. Because security dhaan lubbuu ilma namaatiif wal qabata. Waa'ee siyaasaatiin waa'ee security dhaan jarri kun garuma durallee achi keessa wayyi warra warra kaan isaan security dhaan galle political loyalty qofa shiftii godhan. Dhaga'uu ooltu ka gurbaan hojii maal taate gurbaan hojii jeeqaa jara abaa kanaan hogganamaa jechaa ture. Inni maal godhaa ture? I know for a fact nutu galche gurbaa san gaafa waraana keessaa galu. Sagalee biyya yeroo tokko observe. Okay, akka addaa si kunnee fi sagalee kee yeroo tokko kan sagaleen kan kee hiikoo qaba gabanatti. I think kan gama telefoona keetirra jiru osoo hir'iste gaarii natti fakkaata. Akka nu jeeknetti. Okay, itti fufuu dandeessaa? Amma kam? Amma gaariidha. Amma hiikoon qabu miti? Yaa, amma hiikoon qabu itti fufu.
Ayyee bareeda. Wayinaan jechaa jiru bilisiginnaa gullallee kan jennuu fi waan nama tokko bilisiginnaa kan jechisiisu maaliin? Nama deebi'u. Qaama mootummaa sanii yoo ta'edha. Obbo Qajeelaa, Obbo Araarsu, Obbo Ibsaa, shoora isaan kalee qabsoo keessa godhaa ture namni wakkatu hin jiru. Araarsu kun nama ijoollummaan waraanatti makama. Qajeelaan umrii isaa guutuu keessa ture gaafa hin qabu. Gaafa mootummatti makaman immoo tapha nuti oppositionii gara tokkoon oppositionii gara tokkoon mootummaa jedhu sun hin jiru. Maaliif uummata gaagamaaf geessa? Ka gara jara sanii inumaa siyaasaa. Izeemaa si oggurratti fakkeenyaa fi izeemaa namni akka oppositionii kun hin jiru. Akka mootummaa turata, akka bilisiginnaa turata. Garuu warra bilisiginnaa gullallee kanaa fi waan isinamaatii fi waan qajeelaa afaan godhan hoggaa fidde hedduu walirraa maala. Maaliif jarri sun political loyalty qofa shifti godha. Jarri kun maqaa baa'oo jala kaayatanii ijoollee sabboontota just waan marroo balleessuu waan barbaadanii waraan marroo balleessuu waan barbaadanii waan kaleessa beekan qofa osoo hin ta'in waan hin beeknes jechuun waan dura hin beeknellee amma ijoolleen waan akka dhaaba fiititti laa waan laaltu waan abbaa hojjete waan laaltu itti ijoollee akkasii jiran mootummaan akkasitti galaafatan batteessuu qorachaa jirra it's indicating to warri that fakkeenya waa'ee battee tokko kaasee jiru warraan battee warraan jecha battee xumuramee jira komishiniin qoratee xumuree lafa kaa'eera kana hogganuma gabaafne akka hin baane kan dhoorge waan tokko gaafadheen ture wanni kun akka uggurame eega himamee booda miidiyaan gabaafamee booda jarri gullallee kun gabaasni kun haa ba'u hojjanii beekani they never did why you know what they did oromoon kan bolsobuu ibsuu danda'u qaba miskiinni maqaa wanni ittiin dhumuun dhaabachuu danda'u qaba ani waan bilisiginnaan haaroon qofti dorgitee gabaasni sun akka hin baane oromoon wal fixaa jedhanii dhaganii oromoon yoo gabaasni kun ba'e oromoon gosaa fi naannoon ba'e wal fixa jedhanii jarri gullallee kun nama xiqqaa miti kan dhume mooyyaaleerraa hanga beegitti kun dhaabatu danda'u qaba arrakkoo irraan qabu obbo Daawud Faan abiyyitti makamanii abiyyi wajjin hojii mootummaa ifatti hojjechuuf rakkoo qabu kalafa jala garuu guyyaa nuti opposition abaa jechuun resistance jechuudha once you get out of resistance abaa jechuun qabsoo bilisummaa jechuudha gaafa qabsoo mootummaa irratti qabsaa'uu dhiiftee mootummaa irra looyitee uummatatti akka riixeelolatti qabsaa'uu eegalte ati mormituu osoo hin ta'in paartii biyya bulchu namni maal jaa abbaa gartuu maaliif abbaa gartuu qabsaa'aa ture nama eeyaadee didee deemee rakkoo meeqa irratti hirmate aarsaa inni kaleessa godhe san dagachaa jiru aarsaan inni kaleessa godhe san garuu yakka inni waggoota 8 dabre kana oromoo irratti godhe hin waakkatamu jechuudha gootummaan kee kalee gantummaa kee irraa uwwisuu hin danda'u kan gara gullallee moo hamaadha maaliif qorannoo jidduu kana godhaa jirruu fi gaafa mana hidhallee keessa deemaa ture by the way ana akka kitaabatti gara fuuldura barreessuu barbaadee ture manguddoonni kun iccitiin isaanii dhoqqeen yakki isaan uummata irratti hojjetan akka daboolametti akka deeman barbaadee ture dhugaatti mana hidhaan dahannoo isaan bobbaasan wajjin ture qondaalota wayyaanee isaan bobbaasaa turan abaawwan obbo Daawud jala ture qaama tika biyyoolessa Itoophiyaa dura gara kontaa kumsaatiin sanboota gurbaa gajeetaa yaansee girma xuruutaa dabala eejantii miti the laser officer kanan jedha clearly ajajaa fi hayyama ilmaan meeqatu ilmaan oromoo meeqa keessa daabu solaafan mana hidhaa keessatti gaafa sanis gaafa asmaraa turan yoo eejant of Ethiopian security ani maafan konkolaa kanan dubbatu nam beekaa garuu dubbachuu barbaade maafan dubbadee amma keessaa koompiitar sadan afran ture kana they have renewed their contract gaafa angoo dhufanii abibaan waloon sagalee jedhu namoonni hedduun egaa akkamitti akka sirreessinu I don't know amma akkam mee haasa'e xinnoo kan inni jechaa jiru gaafa Eertiraa turan they were agents of the Ethiopian state security abaa hunda jechaa jiru garuu obbo Daawud irraa kaase hamma girmaatti gaashuun they were agents of the Ethiopian state security ilmaan oromoo kumaatama mana hidhatti dhumaa turan kan waggaa hidhatanii Somaaliyaadhaan galan Sudaaniin galan qabamaa turan sun it was with joint collaboration of Getaachoo Asaffaa and Daawud like Jawaar obbo Jawaar kan yoo gujettu fakkeenyaaf mee amma namoonni ammaati maqaa dhofte kun hedduun isaanii namoota officially beekamanidha namoota akkaati waamteetti dabala jantii jettillee haa ta'u girmaa xurunaatiin alatti namni kun hundi isaanii ala kana jiran jechuun hidhaadhaan ala jiran jechuu kooti hafatti
Jara kana dubbistee beektaa dhimma kanarratti waan akkana dalagdanii waan akkanaa gootanii jettee isaan dubbistee isaan irraa wanta qulqulleeffatte jira tariitii kallattii garaagaraatiin namoota kana dubbisuun fakkeenyaaf hayyu duree abaa'uudhaa wal beektaa namoota isaanitti aananii jiran wal beektaa amaan filee isaa ta'uu namoota biroo jechuudha. Namni dubbifamuu hin dandeenye yeroo kanatti tariitii haala amma jiruun ani dhibbatti waan sana jala sararee kaa'uu baadhuus Girmaa Xuruunaa qofadha namni hidhaa jira jedhameetiin dubbatamu. Jara kana osoo dubbisiinidha murtoo kanarra geessee maqaa isaanii dhahaa jirtamoo dubbistee waan irraa qulqulleeffattee fi cross check waan gootee qabda. Fuula cross check fakkeenyaa fi waa'ee Girmaa fakkeenyaaf gaafa inni sagalee keessa sirreeffadhu ammallee gaafa inni waan kana godhuu isaa beeknu irraa kaafne sagalee keessa sirreeffadhu. Caasaa isaaniitiin. Jawaa sagalee kee hiikoo duratti sanitti deebi'ee jira sirreeffadhu. Sagalee kee asii dhagaa hiikoo qaba sagalee malee bareeda jira. Akka duratti goode sana godhe. Teknolojiin tulluumsite amma kam? Amma sirreessitee turte bar duratti yogguu asubtu sana